Waraani Itoophiyaa kaabaa dargaggeessa Oromoo lubbuu isaa kumaatamaan galaafachaa jira. Waraani Ristii Amaaraa deebisuu fi geggeeffamu ka ibiddi isaa naannoo Amaaraatiif Affarii waxalaa jiru dargaggeessa Oromoo ka waraanii kun ilaalle yeroo ammaan tana lubbuun isaa akka baalaa mukattu harcaawaa jira. Dargaggeessi Oromoo ka waraan kanaaf qophii hin qabne fedhii isaa malee humnaani akka ibidda kanaaf qoraan taanii ka ol fe'amaa jiran gariin warri carraa argate harka kennachuuni humnoota ittisa Tigraahitiin lubbuun isaanii bahee jira. Warri kunin haalii waraanii kun itti geggeeffamu waraana keessattuu maal akka qunnamee fi dargaggeessa Oromiyaa bal'ootii fi dhaamsa dhaamanii jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo hamba waraana kana warra humnoota ittisa Tigraahitu harka kennatanii waan isaan arganiif waan isaan jedhan waan isaan dubbatan isin biraan gayuu deemna. Chaanalii kana maamila godhachuun viidiyoo kana jaalachuun miidiyaa hawaasaa irratti qoqooduun jalqaba isiniin jecha odeeffannoo kenna isin biraan gayuutu dabarra. Waraanii kunin ji'a 8 durattu gaafa jalqabe shirri guyyaa 1-2-3 keessatti dhumati yoo akkam dheerate ka torbaanota olaantummaa seeraa kabajsiisuu fi waraana godham jechuun Mummichi Ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed televiziyoonii irrattuu bahee Itoophiyaan waraana kan yeroo gabaabaa keessattuu fixxee karaa badhaadhinaa ka himala jalqabde itti deebitee gara duratti furguggoofti jedhee uummata waadaa seen. Ji'a 8 duubattuu ibiddi waraana kana gara naannoo Amaaraatii fi Affarii keessattuu faffaca'ee waraanii kun dinagdee biyya barbadeessee dippiloomaasiin kufaatii guddaa dhaqqabsee caasalee misoomatii fi bulchiinsaa kan naannoo Affariitiif Amaaraatii fi Tigraahii diigee mancaasee lubbuu nama qaalii kalamuu hin deebine kumaatamaan ta'u akka baala mukattuu harcaasee gaddaa fi gadadoo guddaa ummata Itoophiyaa irrattu dhiisee jira. Waraanii kun ammaan tanallee duumansi sodaa ka inni uume, duumansi barbadaa'uu ka inni uume, duumansi walijjeesuu ka inni uume, gara sanyii duguuggattu deemuu dandayaa jedhamee sodaan guddaan uumamaa jira. Dargaggeessa naannoo Amaaraa ka mancaa qabatee deemuu labsii mootummaan naannoo Amaaraa warri Tigraahi diina Itoophiyaa diina Amaaraati barbadeessuu qabna ka jedhan wanni kun hunduu eegi ilaalamu waraanii kun Itoophiyaa garamittuu geessaa mariin rakkoon kun furachuu fi carraan isiin qabdu jiramoo hin jiru jedhamee namoonni hedduun karaa hedduun biyyitii kunni qilee irra jirti. Qilee kanattuu ammoo dhidhimuu fi sa'aatii 11ffaa irra dhaqqabdee duubattuu deebiyaa hin jirtu jedhan. Waraanii kunin akka warri naannoo Amaaraa yookaan ammoo televiziyooniin Itoophiyaa haasahu waraana salphaa miti. Televiziyooniin Itoophiyaa naannoo Amaaraa miidiyaan isaa dargaggeessa sobanii gara waraanaa kanattuu geessuu fi waraanii kun akka waan shirri yookaan ammoo waraanii kun akka waan qoosaa tahee fakkeessuu fi dargaggeessa Amaaraa kadhakaanii meeshaa warra Tigraay irraa hiikkachiisee fudhatee yookaan hiikee booji'ee ka mancaadhaan yookaan ammoo gajaraan qawwee hiikkachiifatee ka bombii diinaa samii irrattuu qabee achiin dubatti bombii suniin diinaa mancaasee barbadees gootummaa dargaggeessa Amaaraa jechuun oduu dharaa oduu kijibaa odeessan. Oduun kijibaa oduun dharaa ka odeeffamtu kunin warra waraan irrattuu hirmaate ka Oromootiin maal akka tahee saaxilamaa jira. Dargaggeessi Oromoo ka ammaan tana naannoo Tigraahii keessattuu fedhii malee waraan kan irrattuu akka hirmaatu godhame ka booji'amee harka humnoota ittisa Tigraahii jiru gara oliitii fi gara gadiitiin jidduu lamaan kan keessattuu ibiddi gubbaa fi gadiin itti qabatee jidduu kan keessatti warri carraa argatee harka kennatanii lubbuu isaanii baafatan gara duraatiin ibiddi warra Tigraahii irra dhukaasam yoo isaan waxaluu yoo isaan ammoo milkii argachuu dadhabanii duuba deebi'uu barbaadan ibiddi warra Amaaraa ka duuba taa'ee warra haamu yookaan ka duuba taa'ee akka midhaanittu warra accadu warra dargaggeessa Oromoo qeerroo fi qarree kanaa fi dargaggeessa baafii sablammii kumaatamaan ta'an lubbuu isaanii galaafachuun har'a gaarreen Itoophiyaa kaabaa tuulaa reeffa dargaggeessa sabaa fi sablammii warra olaantummaa isaanii ka Itoophiyaa durii deeffachuu barbaadan warra sirna nafxanyaa deebisuu barbaadan warra ristii deeffachuu barbaadaniif aarsaa hin taane kaffalaa jiran.
waraanii kun akkuma dubbannettu shirri yookaan qoosa dhaka qabattee baatee meeshaa waraana diinaa irraa boojita bombii samii irrattu qabdee darbattee diinaan barbadeessita harka duwwaa baatee taankii boojita wanni akkasii tokkolleen hin jiru. waraanii kun waraan akka malee hamaati lubbuun namaa akka malee qisaasamaa jira. lubbuun dargaggeessa Oromoo qaaliin ka dargaggeessa sabaa fi sablammii lubbuun sila baduu hin qabne akka hama mancaawaa jirti akka hama badaa jirti akka hama barbadaawaa jirti lubbuun nama Itoophiyaa keessattuu gatii dhabdee jirti. kanaaf miidiyaalee warra Tigraay irratti warri carraa argatee harka kennatee du'a jala miliqe yookaan ammoo jila du'a ka mootummaan Amaaraatii fi mootummaan Abiy Ahmedii warraa fi qopheesse dhangaa sun dhandhamuu jala miliqanii warri bayan waan isaan dubbatanittu jira odeeffannoo isaanii isin biraan gayuu deemna. booji'amaan jalqaba dargaggeessa umrii 19ti godina Jimmaa irraa duule maqaan isaa Saadiq Kadir jedhama. Saadiq Kadir barnoota sadarkaa lammaffaa olaanaa akkuma fixateen leenjii bakka adda addaattu kennamee fi achiin gara dirree waraanatti geeffama. Dirree waraanaa inni itti geeffamu kan raayyaan ittisa biyyaa yeroo hundaa odeeffannoo dharaa itti himama. Warri Tigraahii moo'amee daaraa tahee barbadaahee jira tokko lamattu jira sanittu rakkoo uumaa warra san qaqqabne olaantummaa seeraa mirkaneessina waraan akkasiifu deemtan jedhamee itti himame. achi yoo deemu wanni iseege waan biraati. mootummaan Itoophiyaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa milishoota Oromiyaa humna addaa Oromiyaa jila du'aa qopheessee fi akka jila du'aa kan dhandhaman odeeffannoo kijibaa itti kenne qophii tokko malee qophii sammuu qophii waraana gaha malee achittu oofa. seenaan Saadiq Kadirilleen kana fakkaata. Saadiq Kadir yoo deeme ibidda waraana ka akkaan belbelu gara bu'e achittu gara gubbaatii fi gara gadiitiin ibidda warra waxalaa jiru kan arge lubbuu isaa haadha isaa ka dhukkuba sukkaaraa qabdu kaadoo isiin itti boottu inni kahee mana bahu haadhi isaa akka qalbiin hin cabnee fi booji'amuu fi murteesse. Saadiq Kadir miseensa waraana Abiy Ahmed akka malee leenjifatee isa eegu ka Republican Guard yookaan ammoo waraana Republican jedhamu. waraanii kun leenjii biyyalattu warra fudhatee miseensota qaba barnoota biyyala argattan jedhama. warri waan kana keessatti bobba'u masaraa biyya eegani nyaata bareeda qabani mindaa warra guddaa uniformii fi faayidaalee gosa mootummaa warra eeg warra kamiyyuu caala warra masaraa Abiy Ahmed siree Abiy Ahmed eeguu fi warra barbaachisu jedhama Republican Guard. Republican Guard miseensa tahee kana Saadiq Kadir ka booji'ame. Saadiq Kadir waraan kan keessattu wanni inni arge waan akka malee hamaati. afaan Oromootiin dhaamsa dabarsa. namni kallaalee dhufu maal jedhee dubbadha jechuudhaan imimmaan harcaasaa booyaa dargaggeessa Oromootiin waraan isin ilaalle kana keessattu hin hirmaatinaa jedha. Saadiq Kadir haadha isaatiif jecha lubbuu isaa oolfatee jira. haadhi isaa ka dhukkubduu ferii lennaatu jedhama. har'a lubbuun isaa oolee jira. ana laalaa dhiigni ijoollee akka bishaanittu dhangala'aa jira. reeffa nama nami awwaalu hin jiru jechuun Saadiq akkasittuu dubbachuun dargaggeessi Oromoo maal jedhee isinitti hima waraan isin ilaalle kan dhuftanii aarsaa hin kaffalinaa jedha. maqaan koo Saadiq Kadir jedhama. kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Dedoo ganda Shariifii naannoo Poolis Xaabiyaati. harmee koo Kanzii Abbaa Diggaa jedhamtu kan waraanatti gale bara 2013 amma waraanatti galee naannoo Tigraay mirkonyaa taanee gatiirru maatiin koo hiriyoonni koo hundiyyuu waa tokko akka ayyaanne bakka lubbuudhaan jira. namni immoo kana ilaalaa dhufu nama bakka nama maalii jedhee himuun
Maka maatii hiriyoota koo hundumaayyuu waa tokko rakkoo hin jiru nu an lubbuudhaan jirra. Waa tokko bakka yaadina nu lubbuudhaan jirra. Uummata Oromoo hundaayyuu kanan dhaamu barbaadu bakka kana keessa akka kana ilaalaa dhiigni ilmaan uummata akka akkana dhangala'aa dhiigni ijoollee reefee akkas namumti awwaaluu hin jiru hundi bakka dudubba yeroo deebi'u hariiruma deebi'a bakka baay'ee nama gaddisiisa jireenyi mana wataaddaraa kun kana laalaa dargaggoolli Oromoo kana laalaa bakka karoo mana kanaa bakka jireenyi mana kana baay'ee nama gaddisiisa. Booji'amaan lammaffaan miseensa milishaa Oromiyaati. Leenjii tokko malee qabamee gara dirree waraanatti dhufu ka dubbatu namni kunin abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbata. Ijoolleen isaa ammaan tana nama guddisu nama gargaaru malee hafanii jiran. Inni ammoo lubbuu isaa oolfatee humnoota ittisaa Tigraayittuu harka kennatee jira. Madoo tahee yeroo ammaan tanattu madaa isaatiifillee yaalii argate. Leenjii tokko malee qabanii guuranii humnaan nu fidanii waraan ittiin qophoofne sammuun qaaman dhufnee torbaanuma jalqabaa dhufne keessattuu booji'amnee jedha. Anin abbaa ijoolleeti qotee bulaa gabareedha. Ijoollee kiyya qotee nyaachisuu fi akkinaan jedhanii nu qabanii sila leenjii nu geessanii leenjii irraa waraan nu geessuu qabani. Leenjii waan tokko hin garre, leenjii womaatuu hin garre, akkasittuu ibidda waraanaa balbalaa jiru keessatti nu fidanii nu waxalani jedha. Yeroo ammaan tana madaahee yaalii argachaa jira. Namni kun odeeffannoo inni dubbateen yookaan ammoo odeeffannoo inni kenneen milishoonni Oromiyaa ka waraan kana hin deemnu jedhan. Ka waraan kana irratti hirmaachuu didan 200 ol ta'anii ijjeefamanii jiran waan waraan irratti hin hirmaanne jedhaniif waan kana wallaahi jechuudhani amantii muslimaa qaba fakkaataa kakatee dhugaa tahuu dubbata. Haala gos kana keessatti waraana kana keessattuu hirmaadhee jedha. Dargaggeessi biraa narra baradha waraan isin ilaalle kanattu hin deemina jechuun dhaamsa akkasittuu dabarsa. yaa Oromiyaa milishanii የት ዞን ቆቴ ቡላ አቶ አደር ነኝ milishanii መቼ መጣህ ወደዚህ? አንድ ሳምንት አልቆየም። ስልጥና ወይስ ዝም ብለህ? ምን ሰልጥላለሁ? ምን ስልጥናለኝ? ከላሽን ሰጥተህ ዝም ብለህ ነው የገባው? ዝም ብሎ ከመንገድ ላይ ይዞ እኛ እያረስን ይዞ ሄዱኝ እኮ። ልጆች አሉህ? ትዳር አለህ? ልጆች አሉህ? ቤተሰብ? እና ልጆች ባለ ስንት ልጆች አሉ? አንድ 4 ልጆች አለኝ። 4 ልጆች። ትናንሽ ልጆች። አርሰህ ነው የምትተዳደረው ወይስ? አዎ አርሰህ ነው የማስተዳድረው። ምን አለኝ? ካላስ ገብር በኩል ወያኔ ምን ያደርጋል አሉ? ሰው ይገድላል ምን ነገር እኛ ምን አሉ መሰለኝ ትሰለጥላላችሁ ብሎ ሸውዶኝ ጠቅላላ ሚሊሻው እዚህ ያረገፉ እንዳሉ ስንት ሚሊሻ ነው ኦሮሚያ? ምን ያህል ሚሊሻ? ምንም ያህል ሚሊሻ ጠቅላላ እኛ ሰብስቦ በቃ ስጥላሉ መንግስት ያሰናጥላሉ ብሎ ስንት ይገመታል የመጣ? አቦኔ እንጃ ውሸት አልናገር። ስንት ማኪና ናችሁ? አቦኝ ከኔ ጋር ምንድነው ከአንድ በየቀበሌ እንትን ተጨምሮ ነው የሚናቃለው። አይ መንገድ ላይ እምቢ አንሄድም ብላችሁ ነበር አሉ። አዎ እምቢ አልኩ እኮ ግን ሰው ማሳያ ተብሎ እርምጃ ተወሰደ አሉ። ህፍታችሁ እውነት ነው? ሞቱ ስንት ሚሊሻ ሞቱ አንሄድም ብሎ አዎ ምን ያህል ገደሉ? ወደ 250 ሚሊሻ ገደሉ። ወላሂ አንሄድም ስላሉ አንሄድም እኛ ራሳችን አንሄድም ብሎ እዛ አትሄዳችሁም ብሎ በቃ እኛ እዚያ መጡ። ከዛ ህፊታችሁ አቁመው እርምጃ ወሰዱባችሁ። በቃ እናንተ ፈርታችሁ መጣችሁ። በቃ እኛ እንዴት እናደርጋለን ታዲያ? እኛ ፈርተን ነው እንጂ እነሱ በቃ አይዛችሁ። እሺ booji'amaan sadaffaan miseensa milishaa Oromiyaati. Abbaa ijoollee 4ti. Qotee bulaa.
waraana kan keessatti qophii tokko malee akka hirmaatu godhame gaafa waraana deemta jedhame qabame waraana kan jala baqachuu fi carraaqee waraan jala miliqee guyyaa lamaaf dhokatee saffisaan yookaan fiigaa karaa deeme guyyaa lam keessatti sila karaa guyyaa 4 deemsisu deeme waraan kan jala miliquu hin dandeenye qabamee gara waraan kana keessatti duulchifame abbaan ijoollee 4 ka ammaan tana lubbuun tiyya baatee jirti nagaan bu'ee ijoollee kiyya birattuu galee isaa waliin jiraachuu barbaadaa jedhu namni kunin waraana kan keessattuu gara kaabatiin yookaan ammoo gara oliitiin ibiddi warra Tigraahii dargaggeessa Oromoo fixaa akka ture gara gadiitiin ammoo baqachuun akka hin danda'amne ajajii miseensota raayyaa ittisa biyyaatii kenname ofirra hin deebiina hin baqatina nama ofirra deebi'e yookaan of duuba deebi'ee baqate duuba taa'ee hoggansi saraawitii yookaan hoggansi waraana hoggansi wattaaddara nama fixaa jira akkasittuu nama barbadeessaa jira milishaan Oromiyaa namtichi kun akkasittuu badii waraanii kun dhaqqabsu dubbata miidhaan gurguddaan gosa kana akka geggeeffame badiin guddaan akka taate nami kun dubbata እንዲህ አልሄድም ያለ ሚሊሻ ተገድለዋል ይባላል እዛ እኛ ራሱ ስንጠፋ ጠፍተን ሁለቀን የአራት ቀን ጉዞ ተጉዘን ተይዘን ተደብድበን ተመለሰ ስለዚህ የተገደለ ማለት ነው የተገደለ ምን ይጠየቃል አለ ብዙ እዚህ ውጊያ ከገባችሁም ወደ ኋላ እንዳትሸሹ በኋላ በጥይት ይመታል ማን ነው የሚመታው ሰራዊት ለዛ የተመደበ አለ አዎ አዛዥ አለ እንደዛ የሚያደርግ ማለት አዎ ስለዚህ ምን መልእክት አለ እኔ ያለኝ መልእክት ምንም አሁን እግዚአብሔር በሰላም እዚህ ከናንተ ከደባለቀኝ እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ በሰላም ከልጆቼ ከደባለቀኝ ከዛ በኋላ ደና ሻይንና ልጆቼ ጋር ኖሬ መስራት ነው ማለት ስንት ልጆች አሉ 4 ልጆች አሉ አያያዛቸው እንዴት ነው የትግራይ ሰራዊት እንዴት ታያዋለ በጣም ከሚባለው የበቃ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ነው የሚነፋው እንጂ በጣም ለሰው ልጅ ሩሩህና እንትን ያለ ፍቅር ያላቸው ልጆች ናቸው ትግራይ ልጆች ከማንንም በላይ ከማንኛውም ነገር በላይ በጣም booji'amaan ittaanu jiraata Adaamaati Oromiyaa irra dhufe miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaati maqaan isaa Baqaaluu Asnaaq jedhama Baqaaluu Asnaaq dirree waraana Walloo kaabaa bakka hedduutti hirmaate achumattuu madaahee yaalii argachaa ture gaafa waraanii Tigraahii magaala inni keessa jiraatu qabachuuf dhufe milishoonni Amaaraatiif raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa adoo qabanii bakkinni ciisaa jiruttu haaduu jedhanii dhiisanii bira baqatan ammaan tanattu namni kun booji'amee harka waraana Tigraahii seena lubbuun dargaggeessa Oromoo ka waraana kanarrattu hirmaatu akka gatii hin qabne madoolee mootummaan Itiyoophiyaa milishaan Amaaraa dhiisee bira baqata ka ofiin dhiisanii madoolee achittu dhiisanii bira deemanii ka du'e hin awwaalanii reeffisaa achittu dhiisanii waraabessaaf rumichi akka nyaatu godhanii kaan ammoo yoo inni milki dirree waraanattuun arganne of duubattuu baqatu duuba taayanii haamanii dargaggeessi kunin haalii isaa madaa tahee dhiifamee darbe warri kun hagam tokko lubbuu namaatiif akka gatii homaatu hin qabne akka lubbuu namaatiif hin mararfanne agarsiisa. ስምህ ማን ነው? ስምህ ማን ነው? ከየት ነው የመጣህ? ከናዝሬት ኦሮሚያ ክልል። ሚሊሻ ነህ ወታደር? ስንተኛ ክፍለ ጦር? 52 መቼ ገባህ? ከ3 ወር በፊት። የት ተዋጋ? ጎብዬ ዶሮ ግብርና ወልዲያ። እዚህ እንዴት ነው የተማረከው? እዚህ ግሬ ቆስሎ ተተወኘለ። እዚህ ህክምና ውስጥ ነው የተተወሄዱ ወይስ በረሃ? እዚህ ህክምና ውስጥ። መኪና አልነበራቸውም? ነበራቸው። ታዲያ ለምን ተተወሄዱ? እንጃን መለሳለን ብለው ሄዱ። booji'amaan kun Oromiyaa irraa dhufe miseensa milishaa Oromiyaati mootummaan Abiy Ahmed dhara malee dhugaa hin dubbatu hin amaninaa mootummaan kun mootummaa kijibaati mootummaa Abiy Ahmed dhugaa hin dubbatu qabsoo jettanii
karaa kan hin dhufina hin deemina karaa nu baane jedhee nam gorsa Abiy Ahmed Abiy Ahmed ሰዎች ውሸት ብቻ ሄዳ አማርኛ ጨጨባለን dubbata ወራኒ kun kana fakkaata ወራኒ kun kana fakkaata ውሸት ብቻ ነው የሚናገሩ ህዝቦች አብይ የምትባሉ ውሸት ትልቅ ውሸት ነው የምትዋሹ የኛ ምንሻ ነው የባላ ልጆች አባት ናቸው እኔ በራሴ አሁን 5 ልጆች አለኝ ወደ ልጆች መመለስ ነው ፍላጎቱም እንጂ እኔ ማውጋትም ፍላጎቱም የለም እንደው እንደዛ ብዬ ነው በቃ እጅም waraana gos kana kalubbu nama akkanatu keessatti galaafatamaa jiru dargaggeessa sobuuf miidiyaan Itoophiyaa dargaggeessi harkaani taankii booji'ee dhakaani qawwee booji'ee bombii samii irrattuu qabee samii irrattuu darbatee diinan barbadeessee jedhanii odeeffannoo kijiba haasawaa jiran dargaggeessi Oromoo waraan isin ilaalleef dhumata warri Amaaraa ka dargaggeessi kun dhumachaa fi jiru hardhalle taanan ristii lafa Amaaraa deeffannaa jechaa jiran Matakkal Wallo Gojjam Gondar Humara Walqaayit Daansha and Amaaraa jechaa jiran Shawaa deeffannaa jechaa jiran Shawaa jechuun Finfinne jechuudha Bararaadha Bushooftuu Dabrazayit kadhani Adaamaa Naazireet kadhani kan hunda deeffannaa jechaa jiran yoo waraana Tigraahii kan keessatti injifannoo argatan duulii warra kaa'ittaanu ristii Oromiyaatii fi Benishaangul irraa qaban deeffachuudha warri kunin kalee imbur jechaa jiran ufii isaaniitii hin duulan ammaan tanallee dargaggeessa naannoo kanaatiif dargaggeessa baafii sablammii ristii warraatiif ficcisanii borii gara Oromiyaa dhufuu akka barbaadan dhaadachaa jiran dhaaduu warra akkasittuu jiran mee waan isaan jedhan kan dhagaya Matakkal Raayya Walqaayit Xallamti Humara Wallo Gojjam Shuwa Gondar and Amara አጣየ ከሚሴ አረጓራ አጣየ ከሚሴ አረጓራ መተከል ወንበራ ወልቃይት ጠገዴ ራያና ቆቦ ቅጠሉ ለምለም ነው ዝናብ አልዘነበም የአማራዎች ደም ነው ዝናብ አልዘነበም የአማራዎች ደም ነው Amaarii gootummaan isaa gootummaa dharaati wahunda hin uuman wahunda hin fakkeessan nu akka bakka sargiittu bakka boo'ichattu bakka daddaratti dhaadannu dirree waraana irratti hin jirru jedhee pirezidaantiin warraa Ageenyoo Tashaagar kanaan durattuu dubbate dhaaduun lafirrattu nu dhaadannuuf dirree waraana irratti mul'atu waliin fakkaatu jechaa jiran warri kun hardhalle taanan era goraaw jechaa dhaadannoo kijibaa shillalaa kijibaa fukkaraa kijibaa dhaadachaa jiran era goraaw axaayye kamise jechaa jiran dargaggeessa Wallo Oromoo ana jillee dhummuugaa sanbatee irraa dirqiini geessanii dirree waraanattu ficcisiisaa laf isaanii fudhachuuf ammoo dhaadachaa jiran akkanatti argitanii jirtan waraana kan keessatti ka isaan itti duuluu barbaadan era goraa jedhan axaayye kamiseedha lafa Oromoo ka kanaan durattu Asaaminoo Tsiggee Abbaree Addaamuu faatii itti duulanii ka Oromoon Walloo gootummaan ofirraa deebiste lafa san ammallee duuluuf fedhii qaban komaandoo warraa milishaa warraa liyyuu haayilii isaanii faannoo isaanii kadeseef kombolchaattu leenjisaa jiran gara Tigraay hin duultan Goojjamiif Gondar hin duultan achi faannoo gahaa qabdanii asittuu abaa'oo irraa Oromoo irraa kamisee baatee harawwaa caffaa ittisuu deemtan jedhamee itti himamaa jira araw goraa jedhanii ammaan tanallee akkasitti dubbachaa jiran isin ammoo waraana kana diinummaan ka geggeeffamaa jiru waraanii ka geggeeffamaa jiru warra Tigraayitiif warra Amaaraatti wallolaa jettan dhugaadha warri Tigraayitiif warri Amaaraa wallolaa jiran garuu diinummaa warra kan inni irratti xiyyeeffate hin jira kabira
lakkoofsa qofa irratti xiyyeeffate ka akka warri yaadutti amantiin isalleen adda diina isaan hama jedhan oromoo wallootidha kanammoo warri amaaraa masaafinti xibabuu faati arbenya jaarsu warri jedhe ittiin dhadatu mangista ifaqdaate minji tigraayin hin cabbixaatalleen indawla tigraay jaarsi jedhu sun warri is birattu argamu milishoonni amaaraa akkanattu dhaadatu diina barbadeessuu barbaadan kam akka taate እኛ ጋር ሊወዳደሩ አይገባም እኛ ምናጠቃቸው በእምነታችን ነው እኛ ምናጠቃቸው በሃይማኖታችን ነው እኛ ምናጠቃቸው መድኃኒዓለምን ኃይል አድርገን ነው ስለዚህ ኃይላችን መድኃኒዓለም እስከሆነ ድረስ እነሱ ጾም እየሻሩ በአርብ ሮቡ እያረዱ እየበሉ ምንም እና ምን በቃ እርብ የሌላቸው ሰዎች ከኛ ጋር ሊመጣጠኑ አይችሉም ይሄን 100% ሁላችሁም አምናችሁበት ሁላችሁም እናጠቃለን ብላችሁ በልባችሁ ውስጥ አስቀምጡት በቃ 100% ሊብረግራችሁ ማለት ነው የሰው ልጅ በተፈጥሮ አጠቃለው እናረጋለሁ ብሎ ካሰበ ማንኛውንም ነገር ማድረግ ይችላል ዲኒ ኢሳኒ ጀላን የምናጠቃቸው በኃይላችን ነው የምናጠቃቸው በሃይማኖታችን ነው ወረ ከነ ከሐሌሉ ዮካ ወረ ከና ካይቲን ሚኑ ሁምና ከነን አመንቲ ከነን መዳኒ ዓለም ይቀበነ መዳኒ ዓለምን ይዘን ነው የምንዋጋቸው ዋቃ ቀበነ ፈይሳ አዱኛ ቀበነ ወረ ከናን ወሎሉ ደምና ወረ ጀቹን ወረ ከሚት ወረ 40 ፊ ጅማታ ኛቱ ወረ ሂንሶምነ ወረ ሮቢ ፊ ጅማታ ኛታ ኛቱ ወረ ከሲ አከ በርባዴሱ በርባደን ዱሊ ኩንን ቢፋ አመንቲ አክኒቀብ ዱሊ ኩንን ቢፋ ወር ፋላ ኢሳኒ አመንቲንታይ በርባዴሱ አከ ቀበን ዱበቻ ጅረን ወሪ ኩንን ወረ መሳጅዳ በርባዴሴ ጉቤ መሳጅዳ ሶዶማ ኦሊናኖ አማራ ኬሰት ወሪ ኩንን መስጂዳ ሞጣ ወረ ጉቤ ይሄመኖ ኤረጎራ ለእምዬ ለአባቴ ጀደ ወረ ስርቤ ሀርደለ ታነን ባዲ ወራ ከናፍ ናኖ ኦሮሚያ ጎዲና ኦሮሚያ ከከሚሴቲ ፊ አካ ጪሰኒ ህምቡሌ ዱበቻ ጅራን ከነ ሚዲያ ወራ ኤፍኤም ወራ ሚዲያን አፋን አማሪፋ ዱበቱ የሮ አማንተና አባኦ ሸኔ ቃምኒ ጀደሙ ቃምኒ ባዲ ሸኔን ናኖ ከሚሴ ናኖ ባቲ ኬሰቱ ኢጃራማ ጅራ ጀቹኒ dargaggeessa qawwee heeksisanii gara biraatiin ammoo affariif warra amaaraa hidhachiisaa itti bobbaasaa jiran dargaggeessa kana garii hidhaa jiran garii ammoo fedhiisaa malee gara waraana tigraahittuu bobbaasaa jiran haala gos kanattuu geggeeffamaa jira haala gos kanattuu deemaa jira oromoo wanni isin eeggata waraanii kunin waraan olaantummaa seeraa kabachiisanii miti waraanii kunin waraana sirna durii deebisuu barbaadan warra diina amantii kennatti duullee jedhu warra jechuun guyyaa roobitii fi jimaataa hin soomne jedhan jimaataa fi roobii warri soon warra ortodoksiitidha olaantummaa ortodoksii fiduu fi amaarii akka kaayoo godhatu olaantummaa sirna durii fiduuf akka warri kaayoo qaba warri duula kan duul dubbachaa jiran humna gos kanaatiif risti deebisuutu jira humna gos kana dandamachuuf qeerroon oromoo akka baala mukaa harcahee dhumachaa jira waraanii kunin kanaafi oromoo hin ilaalle waraana gos kana ka Benishaangul Gumuzii hin ilaalle waraana gos kana kan keessatti oromoon hirmaachuu ka hin qabne oromoon wallo waraana birgadii Asaaminoo Tsiggee hundeesse Kamilinik birgadii Asaaminoo Tsiggee hundeesse kanaaf xanyaa jalattuu wanni isin hiriirtaniif hin jiru warri kun warra kalee isin ijjeese warri kun warra kalee isin ijjeese madoo keessan makiinaa keessaa ambulaansii keessaa shawaa roobititti buusee dhakaanii mataa isaa caccarassee akka bofattu warra ijjeese warra gos kanaati ka hardhalle jechuun nuu duula isiniin jedhe daboo isin yaammachaa jiru guuza isin yaammachaa jiru warra kan wajjin wanni isin duultaniif warri kanaaf risti warraatiif wanni isin dhumattaniif hin jiru warri kun bor waraana kaabaa yoo xummure era goraw era kamisee hojjechaa jiran achi isinittu deebi'aa jiran akkuma baanan walloo irra wallaggaattu isin galchinaa jedhee diina isinii ciisee hin bulle diina akkas yaadu diinii kuniif Asaaminoo Tsiggeetiif abbaree addaamu warra tokko warra addaanii hin baane sun akkasittuu beeka sun akkasittuu hubadha waraanii kun Itoophiyaaf faayidaa waa takka waraan qabu miti
waraanii kun ristii amaaraa deebisuu fi aangoo Abiy Ahmed diinaa Oromoo aangoo irra tursuu fi waraani godhama. Isin unumaayyuu Oromoon waraana kan keessattuu warri wal dhabaa jiru warri lachuu wala dhabane wal balleessani. Walloon Oromiyaa deebi'uu qaba. Walloon lafa Oromooti. Oromiyaa deebi'uu qaba. Walloo diinaaf hin dhiisu. Walloon harka diinaa hin turtu. Walloo maqaan lafisi lafa waraanii itti geggeeffamu maqaa lafa kanaa ilaala. Lafa waraanii itti geggeeffamu miidiyaa gubbaatti guyyaa yoo dhageettan. Lafa Oromoo maqaa aslii Oromoo qaba. Inumaayyuu maqaa naannoo Oromiyaa keessa jiru afaan Amaaraatiin jijjiiramee jira. Maqaan lafa walloo kun hedduun isaa to'annoo fi dhiibba afaan Amaaraa jalallee turullee bara dheeraaf waggaa dhibba hedduuf ammaan tanallee afaan Oromooti maqaan lafa kanaa. Kombolchi maqaa mukaati. Qobboon maqaa mukaati. Qobboo roobiti. Qobboo firooba. Waaccoo. Waaccuun muka. Gobbiyyee. Karaaba. Shanee. Agamsaa. Haraa. Waajjaa. Desee. Qaalluu. Harbuu. Waldiyaa. Qurquraa. Roqaa. Qarsaa. Marsaa. Sirinqaa. Garaadoo. Doddotaa. Ejersaa. Ergooyyee. Biilaa. Warrabaabboo. Jaarrota. Cifraa. Lafti kun Garba. Sattawwaa. Hidda. Arbaa. Gora Arbaa. Manabayi. Siree. Abboolee. Dagaagaa. Cirracha. Himanuu. Qarsoolee. Mancarree. Gubbalaaftoo. Bakuree. Lafti kun cufti dongolaa. Maqaa Oromoo qaban. Lafa Oromooti. Oromoon lafa kana hin falmatu. Har'a diinattuu lafa kana ristii kiyya jedhee Amaarattuu lola. Kaborii Kamisee. Jillee. Dhummuugaa. Harawwaa. Caffaa. Baatii. Sanbatee. Deeffannaa jedhanii ammaan tana carraaqaa jiran. Ka maqaa godina Oromiyaa jedhu balleessinee maqaa biraa itti moggaasna. Kamisee midregeeny midre maalii goonaa jedhan lafa gos kanaati. Oromoon Walloo Tigreellee hin dhiisu Amaarallee hin dhiisu. Raayyaa fudhadha. Lafa raayyaa Waajaa raayyaa Allamaaxaa Dhummuugaa Carcar Mahoonii kun cufti lafa Oromooti. Achillee irraa Oromoon abbummaa isaa gaafii inni falmatu hin turaa malee ni dhufa. Kanattuu jira. Waraanii Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru. Akkasitti lubbuu namaa gabbarsiisaa jira. Warri duulee kun wanni isaan dubbatan dhaamsa ciccimaa, dhaamsa jajjabaa, dhaamsa gurguddaa akka hedduu keessan miira isan tuqe gara isin boores abdadha. Wanni nu godhuu qabnu oduu gos kana miidiyaaleen Oromoo wal jala fuudhee daddabarsuun dargaggeessi Oromoo waraana isin ilaalle duuluu hin qabu. Dargaggeessi Oromoo yoo duuluu barbaade qabsoon hidhannoo Oromiyaa keessa jiru sunittu dabalame Oromiyaaf aarsaa kaffaluu qaba. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa hayyoota maqaa Oromootiif hidhame bilisoomsuu keessatti aarsaa kaffaluu qaba. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa yoo barbaachisaa ta'e duuluu yoo barbaade